raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaadha akkuma sochii galaana diimaa deebisuu jalqabeen sanbata dhufu gaafa onkololeessa bultii 25 bara 2025 irraa eegalee mootummaa Eertiraa wajjin wallaansoo kan qabu ta'uu hoggaa beeksisu. Mootummaan Eertiraa humna kana ofirraa deebisuudhaaf galaana diimaa irratti qophaa'aa jiraachuun dhaga'e. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtan maratti isin haa ga'u isiniin jenna. Kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu teenyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himu. Somali aanaalee baa Oromiyaa Harargee lameen kibba Oromiyaa godina Booranaatii fi kibba baa Oromiyaa godina Baalee aanaalee akka Gurraa Dhaamolee Dalloomannaa fi Madda Walaabuu dabalatee aanaalee lafa Oromiyaa bulchiinsa Somaalee jala galchuuf sagalee guutuun raggaasisuun ni yaada. Kana hordofuunis Oromiyaa Harargee lameen aanaa Gursum, Cinaaksan, Hidhagaa Lolaa, Baabbilee, Gumbii Bordoddee, Doobbaa fi Harramillee akkasumas magaalaa Dirree Dhawaa fi godina Booranaa aanaa Liibanii fi Dirreetti weerarri humna addaa Somaaleetiin qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoonni haleellaan irratti raawwatameen yoo xiqqaate hanga ammaatti nama 270 olii wareegamte. Yeroo ammaan tana godina Harargee ba'aa Hidhagaa Lolaa fi Cinaaksan yeroo gabaabaa keessatti gara bulchiinsa naannoo Somaaleetti dabaluudhaaf pirezidaantii mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Mahammad Umar tattaaffii olaanaa taasisaa jiraachuun mirkana. Gaafa onkololeessa bultii 7 bara 2025 humni addaa poolisii mootummaa Somaalee aanaa Hidhagaa Lolaa zoonii Mulluu Araddaa Caffee Aannanii magaalaa Ibiroo Jaamtutti alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa buusuudhaan alaabaa mootummaa naannoo Somaalee dhaabbachuun magaalaa Ibiroo guutumaan guututti to'achuun ni yaadatama. Mootummaan Somaalee Oromiyaa baatti maqaa gurguree jiruun magaalaa akka Dirree Dhawaa fudhachuuf yaalii garaagaraa kan taasisaa jiru hoggaa ta'u godina Booranaatii fi godina Baaleetti lafti gurree hanga Booranaatti jechuudhaan saamicha lafaa fi eenyummaa taasisaa jiraachuu jiraattonni Gurraa Dhaamolee himaniiti jiru. Gurraan gosa Oromoo Afran Qalloo ibidda balbala Kodhublee Noolee Dagaa yoo ta'u Gurraan ammoo gosa Oromoo Sikkoo fi Mandoo akka ta'e manguddoonni fi namoonni seenaa beekan himaniiti. Bara durii weerartuun Somaalee kan Koloneel Ziyaad Barreen durfamu dhaadannoo Somaalee Abboo Ja'uun lafa Oromoo hanga Awaash kan falma yoo ta'u zamana as dhiyoo lafa Oromoo saamuun mootummaa kan jaarratte gosti Somaalee Ogaadenii fi Iisaa gurguree fi gurree jechuudhaan Oromiyaa baa fi kibbaa saamaatti jiru. Mootummaan Somaalee tarsiimoo saamicha lafa Oromiyaatti fufuun gaafa onkololeessa bultii 10 bara 2025 guyyaa seena qabeessa jechuudhaan jilli mootummaa ministeera aadaa fi turizimii Somaalee Dr. Abduqaadir Rashiidin durfamu aangawoota Somaaleetii fi diyaaspoorota afeeruudhaan eebba hundeeffama aanaa Gurraa Dhaamolee kan gurree Dhaamoleetti jiraatan irratti argamuun haasawa taasiseen haala amma jalqabeen aanaan Gursum zoonii Mulluutti yeroo gabaabaa keessatti hojiirra kan oolu ta'uu dubbate lafa jaarraa hedduu fudhachuuf qabsaa'aa turtaniif baga milkooytan jechuudhaan gammachuu ibsate. Gama biraatiin weerarri poolisii Somaalee qonnaan bultoota aanaa Cinaaksan irratti bante uummanni Cinaaksan dirmachuu takkaan malee akka wareegaman ganaan waajjira nageenyaa godina Harargee bahaa obbo Aaman Najii Abubakar shira qindeessuun duuba jiraachuu egeree miidiyaan maddeen isaa baabeeffachuun gabaasuun ni yaadatama. Kanuma bu'uura godhachuudhaan lammii miidiyaan hordoffii taasiseen hoogganaan waajjira bulchiinsa nageenyaa godina Harargee bahaa obbo Aaman Najii Abubakar sabaan Somaalee akka ta'e mirkaneessee jira. Gareen loltoota mootummaa Shaabiyaadha sochii raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa buufata galaana diimaa qabachuuf taasisaa jiru ugguruudhaaf yeroo ammaan tana naannawa Bureetti raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa cehee buufata galaanaa akka hin to'anneef daandii cufaa jiraachuu viidiyoon agarsiisu mul'ateeti jira. Gareen humna waraanaa raayyaa ittisa Itoophiyaatii fi humni addaa mootummaa naannoo Afar qindoomina taasisaniin gaafa onkololeessa bultii 19 bara 2025 guyyaa dilbata dabree galaana diimaa deebisuudhaaf sochii gara buufata galaana Assaabitti taasisaa jiraachuu beeksisuun ni yaadatama. Kanumaanis raayyaan ittisa biyyaa leenjitoota kumaatamaan lakkaa'aman kanneen tibba kana eebbisee gara humna kanaatti makuu beeksisee jira. Galaana diimaa deebisuuf waggoota dheeraaf uummata Afar dhiibbaa mootummaa Shaabiyaatiin Eertiraa jala jiru deebisuu fi ban dimokiraatawaa galaana diimaa Afar humna addaa hundeessuun leenjisee eebbisee mootummaa Shaabiyaa wajjin qabsoo eegaluuf qophii barbaachisu mara xumuruu beeksisee jira. Humni addaa dhaabbataa dimokiraatawaa galaana diimaa Afar kan mootummaa Shaabiyaatiin loluuf leenjisaa xumure kun wayita eebbifamutti daldaltoonni mootummaa federaalawaa gurguddoon pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay duraanii akkasumas itti aanaa durataa dhaaba TPLF kan ture kan yeroo ammaan tana faallaa TPLF'ti dhaabbatu dhiibbaa TPLF'tiin aangorra ari'amuun amma waajjira muummee ministeeratti gorsaa ministeerota baha Afrikaa ta'uu muudame obbo Geetaachoo Raddaatii fi ambaasaaddar Ridwaan Hussein Afar Buree dhaquudhaan sirna eebba loltoota kanarratti argamaniiti jiru. Kanumaan wal qabatee Afar Bureetti jeneraalonni fi
qondaaltonni waraanaa biyyaalessaa marii taasisaniin ibsa galaana diimaatis baasanitti ajajaan waraanaa dhaabbata galaana diimaa Affaar obbo Ibraahim Haaruun waa'ee bobbaa humna isaa haarawaa laalchisee ibsa baasen. Humni waraanaa kun ji'oota sadiin walitti aansuun leenjii fudhachuun bobbaa gara buufata Assaabitti taasisuuf qophii xumuruu beeksisee jira. Dhaabbanni humna loltuu galaana diimaa Affaar kun ibsa isaa keessatti humni leenjii fudhate kun bulchiinsa Isaayyaas Afwerqiitiin loluuf dandeettii addaatii fi gahumsa qabaachuu isaa humni kun biyya keessallee seenee loluu akka danda'u ibsee jira. Leenjitoonni loltoota galaana diimaa Affaar kunneen leenjii lolaa fuulduraa, lola geerillaa fi tooftaa haleellaa addaa leenjanii qabaachuus beeksisee jira. Hayyoon loltoota kanaa buufata galaana diimaa mootummaa Shaabiyaatiin qabamee bilisa baasuu fi mirga uummata Affaar galaana diimaa kabachiisuu fi mirga hiree murteeffannaa guutuu isaa mirkaneessuuf kutannoo qabaachuus ibsee jira. Dhaabni addaa galaana diimaa Affaar deebisuuf lolu kun barbaachisummaa qabsoo hiree murteeffannaa hoggaa ibsu obboleeyyan isaanii kanneen dhiibbaa gabroonfataa Shaabiyaa jala jiran Affaar Itoophiyaatiif tumsa akka taasisaniif gaafate. Kana malees pirezidaantiin mootummaa naannoo Affaar obbo Haajii Muhammad Arbaa mootummaan Affaar carraaqqii mootummaan Itoophiyaa galaana diimaa deebisuuf tattaaffii taasisu kan deeggaru ta'uu beeksisuudhaan gara fuulduraattis tumsa kamuu taasisuuf qophii ta'uu himeeti. Haaluma kanaan durataan dhaabbata humna loltuu galaana Affaar Ibraahim Haaruun dhaabni isaanii haala siyaasaa waraanaa amma jiru hubachuudhaan humna galaanaa ulaagaa leenjii guutuu fi meeshaa guutuu qabu hundeessuuf hojjechaa jiraachuu mirkaneessee jira. Dargaggoonni dhaaba isaanii keessatti leenjanii qabsaa jiru. Mootummaa Shaabiyaa kan galaana diimaa qabachuun Affaar qofa otoo hin taane gaafa Afrikaatti balaa ta'e kuffisuuf akka qabsaanis ibsee jira. Biyyoonni ollaatii fi hawaasni addunyaa mootummaa Shaabiyaa Isaayyaas Afwerqii uummata Eertiraa qofa osoo hin taane gaafa Afrikaatti balaa ta'uu hubatanii abbaa irree mootummaa Shaabiyaa obbo Isaayyaas Afwerqii kuffisuuf akka qabsaanis yaamichaa dhiyeessee jira. daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabnu kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.